Waatokko sinitti mu haasaa gabaabaa. Haasaa gabaabaa sinitti mu. Haasaa gabaabaa sinitti mu jedhe. Haasaa dheeraan barbaadu maaki. Isinin jaalladha isinin kabaja yeroo jalqabaatiif gastii irraa isin buusean. Gastii irraa isin buusuu miti ijaan ilaaluu fuunan sassataan. Na dhaggeeffadhu yaa Mubaarak wanti fedhe haafu malee lubbuu keetiin hin qalladiin. Wallaahi lubbuu keetii akkamii balleessite waan fedhe haafu wallaahi lubbuu kee hin balleessi Mubaarak. Shayxaan akkana si godhu jira wallaahi auzu billahi min shayxaan rajim. Maaltu na ajaa'iba beektaa? warra jettu Mubarak Mubarak qalbii maal taate nutti meera kooke maal barbaadda maal si Rakkoon koo raraachi lam xayyii kutee illee jedhamu obboleessu ana Mubee. dhaggeeffadhaa waan walitti si deebisa. Abdi Abdi yeroo tokko Abdi Hundi keessan caljeetu irratti dubbata andee qoy andee al tokko maagi qoy yeroo tokko hundi keessan caljeetu. Abdi haadha koo darrabamti abbaa koo darrabamti dhiiseen taa'e amma immoo bammaa hin maxxaa'u. Mubee na dabarsuu didanii lakkoofsa meeqarra jirtan natti minan dhufee achi jira lakkoofsa meeqarra Warra kootiif ilmoo kootiif natti dhufanii bar hin jiruun. Mubee lakkoofsa meeqarra jirtan na dabarsuu didanii jarri Hiyyeessi qabsiisan siin jedhe. lakkoofsa meeqarra jirtan na dabarsuu didanii jarri receptionii. Haadha manaa kootiif Bilis baala. ilmoo kootiif natti dhufanii macarrashaa jechuudha. Mubee ila yoo didde warabbal kaabaa reception ila jara receptionii biran jira bilbilee poolisii sitti waamumoo lakkoofsa intinichaan lakkoofsa bakka jirtu natti himtaa. Natti siqinaa natti. Abdi poolisii dawural. Natti siqinaa natti. Ragaagaa kiyyoo. kiyyaa qoyme Ragaagaa kiyyoo. No yaadabbatin እኮ አውቃለሁ እኔ በከን ጅሩ ነው ነበር ጋሩ አነ ደበርሱ ዲዳን ሜታ mube me kiyyaa yeroo tokko Mubarak eessirta Nasri hin jiruun. Mubarak yoo rabbii tokko sodaate kabajaa walii qabna obboleessa. Kabaja guddaa siit qaba wallaahi. Qaamaan bakka laal qaamaan bakka ati jirtutti na dhageeffadhu qaamaan bakka ati jirtu dhufaa siif rakkoo Samiiraa gidduu ani itti gaafatamummaa fudhadhee anatu dubbii keessii xumura. Amma asirratti fidii xumuri. Amma asirratti fidii xumuri haadha manaa kooti. Sii xumura shuur. Fidii asirratti xumura. No laayivii irra osoo hin taane lafa irratti illee dubbannee miidiyaa irratti illee waa irra geenne sii beeksisna. Tasgabbaahi na eegi bakka jirtu bicha natti yoo rabbii tokkicha sodaatte. Akkasumas Lakki hin jiru. Qaamaan si bira dhufa. Wallaahi adman hin geessan jiru. Kiyyaa Beera adman hin geessan. Baatan keemaa jira. aboo waan Raasal keemaan isaanii jira. rabbi sodaadha. Mubee lakkoofsa meeqa Raasal kee malee taate amma Aboo lakkoofsa ijee kaakaawee iddeen jiru beektaa Qoya qoya gista kan Nasri harkan darbii Mubaarak waan Nasreen jee kana fudhadhu mee. laal Mubaarak maatii keetii yoo araaramuu barbaadde daa'ima kee yoo guddifatuu barbaadde si bira jirra biyya tokko keessa jirra nutu dubbii kan kee jaarsallee dabalatee nama sheekaallee dabalatee ijoollee biyya keessanillee daballee nutu isinii fixa rabbii si uuma sodaadhu waan hin taane hin hojjetini namallee nutti kolfisini eessa jirta kanuma qofa nutti maatii kee barbaaddaami no haadha manaa kee barbaaddaami daa'ima kee barbaaddaami nutu walitti si araarsaani eessa jirta Dhaqee fidii si jeera natti. ha Dhaqee fidii araarsi. Nasri Kiyyaa. bakka asitti dhuftaa siin bilbila kaasishi Abbuma tana noo Dhaqee fidii araarsi kennu asirratti. daqiiqaa 10 keessa si bira dhufa bakka Nasri jirtu. baala Allahu akbar. naannoodhuma mana kootii sana naannoodhuma mana kootii sana kottu Inni abdii eessa jira gibaaste abdii Mubaarak galchaame eessa abbaan tokko Abdii galchaa abdii baabura galchaame abdii galchime abbaan tokko raamu abdiin as gabbi Nasrii kiyya adiraa sharii Allah rabbii rasulitti yoo amantan haadha manaa wanti nuti asirratti fiddanuuf hin jiru. Haadha manaa asirra fiduutu dubbii fide qaallittiin Abiibaa jedhamtu jaldeessa fakkaatu namni jaldeessarraa dhufuunsaa kan milikkita nutti agarsiifti. Sababa kanaan kan isii gahe Abiibaadha mucaa kana. Sinii galee Abiibaa beetuwaan kaftaa Samiiraan እና ሙባረክ ቤቱ ባታስወጣ ይሄ ሁሉ የለም። ገባችሁ? ስለዚህ ሰሚራን እዚህ ላይቭ ላይ አታምጡ። የሆነ ሙማቴ ረቢ ራት ይነስሪ ሲተነመና lafarratti murraa malee maadhib sijjammar waa'ee jaarsaaf jaartii maaltu miidiyaa irra fiduu geesse. በቃ ሙቤኑ ቀጣው Dhimma birriitiif dhimma waan biraa miidiyaa irratti haasaa malee kun waa'ee jaarsaaf jaartiiti. Jarrummaan waan kana hojjetan sun osoo dhimma isaanii taate osoo nama isaanii taate waan haganaa irratti hojjetan sii galee. ባለጌ ስለሆነች ነው። Mubaarak qaallitti tana waliin hojjeta. Keessaan dhayxee gaafattee wanti kun dhugaadha Mubaarak maaf kana gooteetti osoo gaafatte. Oo dadhabde yoo Mubaarak hin dadhabde namni miidiyaa irra nama fida malee dhimma haadha manaatiif abbaa manaa akkamitti akkittiin fudhanii miidiyaa irra nama ቆይ አብዲ
ነስሬ ወይ አብዲ ነስሪ፣ እኔ ደግሞ ይኸውላችሁ ስማኝ አብዲ በከን ጅሩ ነምቤካ በከሰና አብዲ አብዲ ፖሊስ ልጥራ ዳቂ ነስሪ ዴማ አማ ፈከኛፊ ይሄ ልጅ ራሱን ሊያጠፋ ይችላል። ፖሊስ አትጥራ። አብዲ ስለማልታት ፖሊስ ይማል ያንተ ነው ፖሊሲ ዋሚና ነስሪ አቲፊ ኪያን ዴማ ማቲኪያ በርባደ ደብና አረመናሳ ነው አራርስነ ሂንዴ ብስናፊ በቃ ሙቤኮ አቲሞ ላይቪ ከነጩፊ ተረጋጋይ። ግን አቢባ ይሄ ልጅ ትዳሩ እንዳይፈርስ ብትፈልግ ኖሮ ላይቭ ላይ 45000 ሰው አስቀምጣ የቤተሰብን የባልና ሚስት ትዳርን ለማፍረስ እንደዚህ አታወራም ነበር። ቁጭ ብላ በውስጥ ሄዳ አብሮ ይሰራሉ ታናግረው ነበር። ገባችሁ አይደለም? ሄዳ ላይቭ ላይ ቁጭ ብላ ቤቷን